Kasida gaafiin ishee guyyaa ati cinqamtee yookiin rakkattee jireenya irraa abdii kutattee du'a filattee jiraa jedha. Yaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuudhee hordoftoota amantii kiristaanaa waaqeffataa ilmaan Oromoo sanyii kiyya kan taatanii nageenyi kiyya laggeeniif gaarreen kutee bahee qilleensa keessa naannawii bakka zarsanitti isin haa ga'u. Nagattaan sun hordoftoota Zara Entertainment viidiyoo haarawaa walitti deebinee jira. Namoonni YouTube kiyyaaf haarawaa taateen Diimaa Santuuqaa faamilii kiyya ta'a. Ooma kafaltee tokko isin gaafatu. Bezawi samuna kana keessuma baay'eetu nutti dabalamee jira. Galatooma ulfaadha. Namoonni haaromni faamilii kiyya taatan hedduudha. Hedduu sin jaalladha. Ammas namni ala teessaniin qorratina kottaa gara mana keenya nu waliin qorraaf as dabarsaa isiniin jedha. Daawwattoota Zara Entertainment guyyaa har'aa hawwii sanyii Jawaar Mohammed qabee fidee jira. Sagantaa gaafiif deebii akka itti fuufetti jira. Saganticha sana darbinee torban keessatti al takka sagantaa kana akka hojjennu ta'a. Kan biraa immoo hawwii waan gaafadhee gaafii ani ishee gaafadhee fi deebii akkamitti akka ishee laattu itti dhiyaadhaa walumaan dhageeffannaa. Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota akkasumas immoo dhaggeeffattoota Zara Entertainment YouTube nageenya keenya qabadhaa jirtu nuti nagaa keenya gadata rabbi har'aanaaf Zara sanyii Oromoo gaafiif deebii wajjin goonee jirra. Zaraan gaafii na gaafatti ani immoo gaafii isheetiif deebii qabadhee dhiyaadhee jira. Osoo gara gaafiif deebiitti hin darbiin dura waa isin hubachiisa yookiin immoo waa isinitti hima jechuudha. Kan isinitti himu tokko torban keessaa yeroo lama yookiin si'a lama jechuudha. Torbanitti yeroo lama qophii addaa akkasumas qophii bashannanaa qophii bohaarsaa akkasumas immoo waa isinirraa waa hubattan waa isinirraa waa baratan jechuudha. Torbanitti yeroo lama qabanne isinii dhiyaanna. Kanaaf nu hordofaa Zara Entertainment YouTube warri maatii isheen taane share, like, comment, subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Itti aansuun immoo karaa gaafiif deebiitti dabarra jechuudha. Gaafii Zaraan na gaafattee fi ani immoo deebii kennaafii deema jechuudha. Gaafii Zaraan tokkoffaan akkasidha gaafiin ishee guyyaa ati cinqamtee yookiin rakkattee jireenya irraa abdii kutattee du'a filattee jiraa jedha. Yaa guyyaa tokkoon hin yaadadha. I think kutaa sadii akkasiin barachuu xinnoon ture. Sa'aan tiksaa osoon sa'a tiksaa jiru osoon sa'a fuudhee karaa manaa galaa jiru galgala jechuudha. Aduun dhiyee ture bokkaan garmalee irratti roobee anaa karaa gee bokkaan jammaree jechuudha. Bokkaan garmalee roobee bokkaan gaafsa roobee bokkaa cabbii ture cabbii ni beektanii bokkaa cabbii ture bokkaan kun garmalee roobee dhufee karaa geera mukti guddaa wayii ture muka guddaan suni muki sun baay'ee guddaadha garuu intinaa ta'ee jira jechuudha. Inni shakkisiisa inni jigaaf hin jiru gidduu jira muki sun jechuudha. Ani immoo mana namaa hin turre mana namaa fagoon jira. Sa'aan koon harkaa gortee jechuudha. Boqqolloo namaatti gortee caakkaa namaatti gortee sa'aan jechuudha. Sana booddee ani bokkaa kana akkani iddoo naqu hin qabu mukti sun waan jiruufi goreen dhaabadhee muka jala. Mukti sun garuu yeroo hundumaa jechuudha achi yeroon isaa dabarsee geessullee gaafa qilleensi cimaan dhufullee mukti sun jiguudhaaf jechuudha yeroo hundumaa sagalee addaa qaba jechuudha. Sagalee dhageessa jiguudhaaf jechuudha mukti sun. Amma waan godhu wallaalee utuma sodaadhu jala goreen dhaabadhee jechuudha muka sana jala. Bokkaan sun baay'ee cabbii ture. Sa'aan harkaa goggortee jirti. Bokkaan sun roobuu wanti abdii kutee yookiin boo'ee jireenya irraa abdii kutee du'aa fi wanta garaagaraa jechuun sa'a sanatti waan hedduu sagalee ture jechuudha. Tokko sa'aan harkaa gortee caakkaa namaatti. Sa'a caakkaa namaatti gorte kana ani nama caakkaa seenee sa'a kana baasu miti. Maaliif hin sodaadha? Tokko sa'aan harkaa baddee jirti. Ani qorree jira. Bokkaan sun cabbii qaba. Cabbiin sun immoo natti roobaa ture. Cabbiin tokko namarra buunaan garmalee cabbiin nama dhiigsa gaafa nama dha'u jechuudha. Cabbiin gaafa roobuu nama dhiigsa jechuudha. Ani wayyaa uffadheen ture jechuun ni qorree natti qorree qobaa koon ture ni sodaadhee bokkaan garmalee roobaa hin calaqqisaa. Wanti garaagaraa jechuudha. Ni beektan gaafa bokkaan roobee sa'aan harkaa babbaddee dhumtee ani mana marraa fagoon jira. Mana keenya birallee hin geenye.
sanuma gidduutti osoon dhaabadhee cinqamee booyee waan godhu namni nan dhaga'u maaliif bokkaan waan baay'ee gungumaa jiruuf bokkaan waan baay'ee calaqqisaa jiruuf maaliif gaha bokkaa roobuu hin beektanii sagalee adda addaa gochuu bokkaan sagalee adda addaa qaba. Kanaaf iyyuu namni itti dhiyoollee hin jiru jechuudha. An dhaabadhee waan godhu wallaalee saa'otiin marti ishee caakkaatti gortee boqqollootti gortee saan harkaa jechuudha. Ani kophaa koo dhaabadhee hafe. Sana booddee otoon dhaabadhee akkamiin godhu yaa rabbi mee na ajjeesi. Yookiin immoo yaa rabbi mee waan tokko naa godhi jedheetuma rabbiin dhaabadhee tun bo'aa jiru cinqamee abdii kutee jira amma. Waan godhu wallaalee jira. Natti qorree deemuu hin danda'u dhaabadhee rommaa ture jechuudha. Osoo achi bukkee dhaabadhu haati koo xilaa qabattee dhufte. Xilaa haati koo qabatu sanallee bokkaan itti caccabsee jiru xilaa sanaa. Akka jaakkeetta naa baattee dhuftee bokkaan itti roobiillee jaakkeessa illee hirkaatti bokkaan tottose jechuudha. So waan akkasii na mudatee ture garuu haa ta'u. Miskiina seenaan hawwiidhaa garaa nama nyaata. Guyyaan isheen du'aa fi guyyaa filannoo ishee ta'ee guyyaa kanadha. Namni jireenya isaa keessatti nama mudannoo qaba. Anis isinis namni kamiyyuu guyyaan tokko guyyaa inni dhiphateeti jiruura du'a filatutu jira. Isinis mudannoo qabdan koomentii jalatti nu godhaa. Yaada keessan fuunee dalagaarra oolu. Daawwattoota keenya kabajamoo sagantaa kana hanga xumuraatitti akka kolfitanii dabarsitan abdii qaba. Geeruu guyyaa namni jireenya ofii jibbee du'aa filatu ni jira. Bakka wanti wayii mudate namni mudannoon hin mudanne biyya lafaa kana hin jiru. So guyyaan sun guyyaa maal akka ta'e isinis mudannoo keessan nutti himaa. Gaafii lammaffaa waan jedhee gaafadhe. Dagachuu hin danda'u. Gaafii lammaffaatti haa dabarru. Osoo Abiyyi hawwii sin jaalladha si fuudhuu dirqama si fuuchuu qaba yookiin of ajjiisa jedhee maal gootaa jedha. Osoo Abiyyi sa'aatii kanatti gaaffii kana dhiyeessee ittiin heerumaa itti heerume guruu Abiyyi akka inni duunan godha jechuudha. Itti heerume Abiyyi ajjeesiisee uummata Oromootiif bilisummaa fida jechuudha. Maaliif kun waan bareedaadha. Ittuma siqeetan jirame namatti siqanii dhagaa afaan kaa'u dhiisanii dhadhaa afaan kaa'u dhiisanii dhagaa afaan nama kaa'u jedhanii ittuma siqeetan itti heerumee Abiyyi ajjeesiisee uummata Oromootiif bilisummaa fida jechuudha. Kun kana. Kanaafiyyuu gaaffii kana hirkaa fudhadhee itti siqee Abiyyi ajjeesuu wanti biraan jiru jechuudha. Hawwiin osoo Abiyyi yoo siin fuune yookiin yoo si haadha manaa hin godhanne du'ee addunyaa kanarraa bada yookiin jiraachuu hin danda'u jedheeti maal gootaa fi jedhee gaaffii dhiyeessee jennaan deebisheen deebiftee akkuma isin dhageessan kana hawwiin namicha kuchisiisuu barbaaddi. Baay'ee garaana nyaate Abiyyi. Namni hedduuyyuu carraa kana gaafa argate Oromoon hedduu kana gochuu akka hin dhiifne waan beekuuf. Itti fuufii gaaffii itti aanu. Gaaffii sadaffaatti haa dabarru. Jaalalaa fi kabaja kamtu irra ulfaataa jedha. Okay. Jaalalaa fi kabaja irra kan ulfaatu jaalala. Maaliif jaalli baay'ee ulfaata. Kabaji homaa miti. Fakkeenya fudhadhaa nama tokko ni kabaja. Nama sana gaafati kabaju yeroo baay'ee namni keenya yookiin namni ati kabajjisu nama guddaa yoo ta'e kabaje jechuudha. Namni guddaa ta'e osoo hin taane namni kabajamuun dirqama jechuudha. Namni namummaatti kabajamuun dirqama. Garuu tokko kabaja sana wallaala. Kabaja ofirraa fuudha jechuudha. Siigalee. Kanaaf kabaja ofirraa fuudha. Kabaji sun maal akka ta'e illee kan hin beekne hedduu jira. Kabaja yoo illee kabaje waan sodaatte itti fakkaachuu danda'a jechuudha. So kanaafiyyuu kabaji akkatti kabaji kana miti jechuudha. Maaliif kabajaa fi barcumaaf kabaja abbaatu baatee jedhan mitiire. So kanaafiyyuu kabaja akkatti salphaadha. Garuu jaalalli baay'ee ulfaata. Jaalalli baay'ee ulfaata jechuudha. Jaalalli fakkeenyaaf gosa hedduutti yoo hiikanne nama jaallatti yookiin nama jaalatu tokko yookaan yoo wayii ta'e rifatta innaataa. Nama jaalatu tokko yoo isaadha miidhamee agartee garmalee rifatta yoo mudhabde yookaan nama jaalatu tokko yoo dhabde immoo garmalee rifatta jechuudha. Jaalalli baay'ee ulfaata. Kabaji garuu homaa miti. Maaliif yoo karaa deemtu nama guddaa yoo agartee sa'aatii isaatti kabaja malee hin beektu garuu sitti dhufee jira. Biyaansi kabajuu qabda. Yoo nama guddaa agartee kaatee teessista kun kabaja. Garuu jaalala jechuun akkasumatti jaalalli baay'ee ulfaataadha. Haalli jaalala baay'ee ulfaataadha. Kanaafiyyuu irra kan ulfaatu jaalala jechuudha.
hawwiin jaalalaaf kabajaa kamtu irra ulfaata jennaani kabajaadha jaalala jettee ani immoo kabajaa jedha akki gaafii ani itti dhiyeesseef akki hawwiin deebiste tokko miti isinis yaada keessan daawwattoota keenya an akka kiyyatti jaalalaaf kabajaa kamtu irra ulfaata jaalalli nama jaalatan tokko hoggaa dhabaniif yookiin sa'aatima isa yeroo gabaabaaf biraa dhabanu baay'ee namatti ulfaata nama yaaddessaa namni kana immoo ni beeka garuu kabajjisni ulfaata jaalallisni ulfaata isin immoo ani immoo kabaja filadhee jira hawwiin jaalala jettee isin kam tokko ulfaatu yaada keessan koomentii jalatti nu barreessaa gaafii itti aanu dhageeffadha wajjin dhageeffannaa zaara jechuudha. Okay, gara gaafii afuraffaatti haa dabarru. Osoo taayyeen gaafii jaalala sii dhiyeessee deebiin kee maalii jedha? Oh my god. Asumatti waan jedha. Osoo gaaficha hin deebisine taayyee dandaa maal jedhe beektu? Maal jechuudha jedhe. Gaafii deebii godhame taayyee dandaati maal jechuudha jedhe. So osoo taayyeen gaafii kana gaafatee an dhugaan sanitti hima dhugaa Oromummaa taayyee maa hayyimii kana faana guyyaa tokko buluu miti jechuudha. Osoo manni gaafii jaalala gaafatee isuma inni gaafatee ofirra ajjeesa. Osoo taayyeen gaafii jaalala gaafatee na fuudhee miti. Osoo guyyaa tokko natti siqee gaafii jaalala gaafatee ofirra ajjeesa. Maaliif mahayyimiin kun na gaafatee anaan na fuuchuu jechuun du'ee baduu naa wayya. Kanaaf ofirra ajjeesa malee taayyeetti hin siqu jechuudha. Of ajjeesa. Dhugaa fi ajjeesa. Mahayyimiin kun immoo hawwiin tasuma ta'ee taayyeen gaafii jaalalaa yoo siif dhiyeesse hawwii sin jaalladha yookiin haadha manaa si godhadha jedheeni deebiin kee maali jennaani afaan wanni na gaafate sanaaf uf ajjeesaa jetti haadha manaa taayyee ta'uu maalinni maal si ta'e bilisiginnaa waan ta'eef maalinni nama barate beeka ijoolleen shamaraa daawwattoonni Zaaraa Entertainmentii jechuun osoo si taateeti taayyeen caaltuu boontuu qamariyaa bidiriyaa makkiyaa eenyu namni maqaa keessan akkasii Zaaraa hawwii ekelee eenyu nama maqaa keessan osoo si taatee taayyeen sin jaalladha jaalalli sarrana qabe yookiin haadha mana sin godhadha sin jedhe ati hoo deebiin kee maalidha koomentii ijoollee shamarranii gaafii kana isiniif dhiyeesse deebiin keessan maal ta'a osoo sin jaalladha jaalala sarraa fudhattee qeebaltee waan inni Oromoo yoo godhe kana irraa harka kafaltamoo akkuma hawwii kana callistee uf kuchisiifta ani immoo namni tokko nama jaalachuun wannidha namni baay'een amma dhiironni shamaraa gaafii jaalalaan dhiyeessanii namni tokko ofirraa darbaa namni tokko kabajaan qaba taayyee osoo gaafii jaalalaa isiniif dhiyeesse isin hoo deebiin keessaa maalidha gaafii kana kan gaafadhe shamarran Oromoo koomentii jalatti osoo taayyeen gaafii jaalalaa siif dhiyeesse ati akka hawwiin jette kana kara gaafii shanaffaatti haa dabaru. Guyyaa tokko an waasiin jedhee kolfitee callisuu diddee torba tokko ol kolfaa turte maal siin jennaan akka kofalte yaadattaa jedha. Yaa guyyaa tokko nan yaadadha. Zaaraan maal goote beektu maallaan jette beektu Zaaraa sanyii Oromoo Zaaraa Departimentii jechuudha. Osoo wajjin haasofnu isin illee mudannoo waan qabduuf osoo mudannoo sana natti maa jirtu nama wayii agartee Zaaraan hubadhaa isinitti hima waan kana hubadhaa. Gaafii kun gaafii dhumaati waan ta'eef isheetti bareechee irraa waa hubattu. Zaaraatiyyuu nama wayii agarte isheef illee mudannoodha. Angaruu isheerraa gaaf sana kolfee hedduu kolfee jechuudha yeroo hedduu kolfaan ture. Innis maa'inni Zaaraan nama wayii agartee bakkuma hojjettu yookiin karaarra waddi fedhe haa ta'u. Zaaraan hin dubbisti. Namicha kana maal jettee dubbisti beektu Zaaraan akka jettee dubbisti. Indeet neek Oromoon indee jettee gaafatte. Isin galee indeet neek Oromoon jechuun isee ati Oromoodha jetteen. Afaan naaxanyaatiin dubbistee Oromummaa sammuu Oromummaa gaafatti. Isin galee anti Itoophiyaawwineetu jettee dhuguma afaan Amaariffaatiin dubbattee Itoophiyaan immoo kan naaxanyaatiin jechuun danda'ama kagooti. Garuu kan beekaa birsabiiti haa ta'u malee Zaaraan maal goote beektu? Indeet neek Oromoon indee jettee gaafatteen. Isin galee afaan naaxanyaa fayyadamaa deebitee maal jettiin ati Oromoodha jettiin. Osoo jalqaba irratti akkamati fayyaadha Oromoodha jettee tokko
yookiin immoo indeetne kaante Itoophiyaawwan indeetu jettee hin bareeda jechuudha sinii galee amma Zaaraan maal goote Oromummaan ishee waan isee quuquuf biyyatti sana Itoophiyaawwi jechuun waan hin barbaanneedhaa fi afaan nafxanyaa dubbachaa Oromoon akka indee jettiin indeetne Oromoon akka sinii galee kanaaf hedduu kolfaan ture jechuudha maaliif as biratti hubadhaa Zaaraan biyya sana keessatti biyya isheetti waan boontuuf Oromiyaa fi Oromootti waan boontuuf maal gaafatte Zaaraan ati Oromoodhaa jettee gaafatte garuu maal immoo goote afaan nafxanyaatiin immoo indeetne jettiin sinii galee kana yeroo hedduudhaaf kolfaan ture jechuudha yeroo hedduudhaaf kolfaan ture kana jechuudha kan Zaaraan itti maa turte okay kana fakkaata gaafiif deebii nanaaf Zaaraa wajjin goone jechuudha asumatti immoo waa isin beese jechuudha innis maa inni yeroo hundumaa nufaana hawwiin gaafii shanaffaa stirrii hin deebifne dogongortee jirti akkamitti akka dogongortee beektu gaafii kanaa miti ka isheen baay'ee kofalte kanas kana immoo mucayyoo hiriyaa kootiitti akkatu ture meeshaa wayii biraa qaba meeshaa biraa qaba na bira dhufuu fi meeshaa kana naaf jedhee hoggaa hedduu gaggaafadhee jira achumaan maal gooti okay namaan si ergee shufeeriidhaan si ergee shufeeriitu si fidaa jira jettee lakkaa isheen konkolaataa kana keessa jirti bilbilaan na haasawaa lookishinii waan adda addaa nagaafachaa turte beektu anis mana teessee jirti jedha deeggaru sagalee tokko bira hin jiru isheen surprise na gochuu fi konkolaataa kana keessa jirti waan ajaa'ibaa konkolaataa kana ka konkolaachisaa jiru shufeeriidhaan an mana jirti jedhe shufeeriitti nu bira dhufe jedheeti meeshaa kana shufeerirraa fudhachuu fi qophaa'utti jira gadi bahee ala bahee meeshaa kana hin fudhadhe jedhee achumaan hoggaa gadi bahu nama maal beekani lammii maalis akka ta'e araba ta'e isin beeku salaamnish naan jedhe namichi isheen konkolaataa keessa jirti ishee argee rifadhe wanti wajjin dubbataa jirru mana jira akkanaa shufeerii sibira dhufaa jirti naan sibira dhufaa jira ala bahiitii meeshaa kee fudhadhu hin jiraami wantoota akkasii sana naan jechaa turte takka immoo dheeksee hanga rifadhe gara mana ol galii mana godhan jalaa fiiga iyyuu ga'ee jira an sa'aatii kanatti innaa namichaan immoo inni salaamnish naan jennaan way isheellee assalaamu alaykum hin jenne wala nagee hin gaafanne isaan immoo sila afaan wanni dubbatee fi ati sila Itoophiyaadha jedheen gaafadhaami ati Oromoodha jedhee gaafadhe hawween immoo akkamitti argite guyyaa tokko jara lamaan wal barsiisuu fi garee walitti hidhee isheen seenaa sana itti himte hiriyyittiin koosuun jechuudha hiriyyittiin koosuun seenaa kana himtee fi garee keessatti dheenyuma kana wal barsiiseeti baay'ee kofalanii hawwiin kana kolfe jette garuu guyyaan hawwiin baay'ee kolfite jechi kunis haa kolfisiisu guyyaan hawwiin baay'ee kolfite dogongortee jirte hawwiin akka kijibde laala daawwattoota kiyya guyyaan isheen baay'ee kolfite guyyaa kana osoo hin taane guyyaa hawwiin naa daawwaltee osoo waan haasoftu an bakka dalagaa jira dalagaa irra jira hawwiin bira teessa moo jennaan nu deemee waan tokko godha jettee na biraa deemte amma ergasii deebinee ani fi ishee waliin dubbifne oolee yeroo sana sa'aatii dalagaarraallee taa'ee dalagas geessee yeroo an rafee ka'ee yaadadhe hindee hawwiin kalees akkana jettee na biraa deemteerti waan kana gootee jedhee hilaalawee jedhu gootee hin jirtu achumaan maal godhaa itti barreessee kalees akkana naan jettee deemtee achumaan jedhee jechaa jedheen sana amma asirra dubbachuu hin danda'u waa jennaaniin hawwiin adana bilbiltuun yeroo sana hin kolfiti jechuma kana sagalees raftee kaate waan ati kaleessa jette waan ati dheengadda jette sana kolfaa jira akkas jechaa sagalee torbee tokko ol yoo ati bilbiltu waan kana malee waan biraa jechaan jedheen sana kofaltii jechuu achumaan nama tokkotti illee himneen namni baay'een wajjin kolfe jechaan jedheen sanii hawwiin kijibdee jirti sobdee jirti hin kijibne qasobdee waan jirtuuf soba ishee kun akkanatti irra qaba guyyaan isheen kofaltee guyyaa waa hiriyyittiin koo isheen bira dhuftee wal barsiise sana osoo hin taane guyyaa an jecha kana jedheeni natti haasawuu diddee ima kolfiti beqa naarsitee masi kofalchiisa waan ati jette waan ati torbee tokko wal kolfaa turte beezabii ammallee ma kolfiti kanaaf hawwiin dogongoraa guyyaa an namichaan ati Itoophiyaadhaa afaan Amaariffaatiin jedheeni والله إني أماريني بدن بلشة ما أعرف ما يودع قد يجرا ما لك يدين أنو يادد سو سينا أنا ما كبلشيسو
Daawwattoota keenya kabajamoo sagantaa har'aa viidiyoo kanas baay'ee isin dheeressinee jirra waan nu dhaggeeffattaniif galatooma seenaa keessaniif mudannoo keessan namni qabdan barreessitanii nu erguu dandeessanii asirra finneeti waliin gaaffii deebii akkana gochuu hin dandeenya hawwisa dubbisuu dandeessu anas dubbisuu warroonni mudannoo adda addaa qabdan jechuudha. Wantoota kana kana namni hojjechuu dandeessan barreessaa nu ergaa viidiyoo hojjedhaa yookiin barreeffamaan nu ergaa. Yaada dogongoraa fi wanti tolchineef wanti isin bohaarsines yoo jiraate koomentii jalatti nutti hima waan dhaggeeffattaniif galatooma barri bara bilisummaa isinii haa ta'u isin jaalladha walitti deebina viidiyoo biraati hanga viidiyoo biraati walitti deebinu turtiin keessan Zaaraa Entertainment namni faamilii keenya hin taane faamilii keenya ta'a alantaayina isiniin mutolu alli yeroo gaarii qabaadha. Kana fakkaata gaaffii deebii nanaaf Zaaraa wajjin goone jechuudha. Asumatti immoo waa isin beessa jechuudha. Innis maayinni yeroo hundumaa nu faana taa'an hordofaa Zaaraa Entertainment YouTube yeroo hundumaa ijoolleen maatii keenya ta'a subscribe godhaa isiniin gaafatu kaffalchisimatu. Kana booddeetti wanta garaagaraa waan isin bohaarsu waan isin bashannansiisu isinii qabannee dhiyaanna qophii addaa. Akkasumas immoo isin waa barattan jechuudha isinii qabannee dhiyaannaa nu faana taa'an hawwisanii Jawaar Mohammed yeroo hundumaa Zaaraa fa'aa biratti na argitu. Kanaaf iyyuu nu faana taa'an hordofaa wanta garaagaraa waan isitti kolfittan isittiin bohaartan isirraa waa barattan qabannee isinii dhiyaannaa torbanetti yeroo jechuudha. Qophiin keenya akkuma tufitti jira yeroo hundumaa nu hordofaa nu faana ta'a akkasumas immoo yeroo ijoollee baay'ee illee FB biratti immoo osoo hin godhina daawloodii godhina yeroo baay'ee viidiyoo achirraa hin godhina daawloodii liinkii sheerii godha maaliif ijoolleen seentee viidiyoo gootee laayikii sabskiraayib yoo goote bareeda jechuudha. Kan isiniin jedha galatoomaa turtiin keessa yeroo hundumaa Zaaraa Entertainment YouTube faana ta'uu galatoomaa turtii gaarii.